السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو خبجمتوtaaf daawwattoota keenya akkam jirtan kunoo gaarraas ganama sa'a 5 fi sa'a 11 fi cinaa tanatti haane arruma guyyaarraa olmee keenya ka guyyaa roobii har'aan tanaati. Gizee gabbaanu kaa kunoo akkumatti argaa jirtan kana dukkana meegaa waliin oollaa olmeeni keenya hanga sa'aatii kanaa maal akka fakkaatu inshaallah waliin kan daawwannu taha erga kaanee booda gaawwanni goonu beekamaadha. Salaanni fardiidha dirqama salaata keenya salaannaa erga salaata salaanne booda gaa inshaallah gara hojiitti seennaa. Arra viidiyoo keenya ispeeshaalee viidiyoo duraan waraabaa ture irra xiqqishoo isin olmee kiyya isin garsiisuuf xiqqishoo yaalii godheetiin jira. Ergas booda gaa alwaadaan seenee alwaadaa yeroon seenee booda faxaraan godhu seenee laaqana faxarallee qoyoo jechuun jiisuma yoo ta'e malee daqiiqaan waan jiise malee hin goone. Eegas gaa kun akkuma argaa jirtan waan biraatii miti silaa biddeen jiraatellee karaa qallaaleedha. Garuu ammoo ruuzaa fi suugoo godhamaa jira. Ruuzaan godhaa eegas booda suugoon irra kaaya wallahi guyyaa biizii ture. Meegaa daawwadhaa isinis amma ruuzaan itti godhu distiin naqachu jira. Eegas booda giseenni bilchaate laal suuguma walitti laal daddafaniituma laq walitti godhan takka ni beeytani daddaffii sanii guyyaanis sa'aatiinis hin dhaabbattu wallahi ni ceeti. Daddafeetumaan gaa akka sa'aatiinis narraan kunneen yaarraa illee barnoonni akka hin dabarre ammallee bikkee manni barumsaa itti bakka hedduu fagoodha. Saniifuu sarviisaa jira. Sarviisni san akka nun dabarreef hedduu takkaan jarjaraa ture. Jarjara gizeen joogaa akka viidiyoo irratti argitan kana osoo hin ta'in kana ispiidiin ida'ee haga takko jarjaraatiin ture jechuu barbaadeeti. Waa cufagaa walumaan naqeetiin hanga inni walitti bilchaatu waan biraatiin godha isii kaaseetiin wanni ta'u godha yaada jirutti. Waan isii fe'isu godhaaf yaada jirutti waan cufa suugoo ruuzni bilchaate irraa buufadhee gizeen bilchaate suugoo immoo cufa waliin naqeetumaan irra kaayee alaa kulliin akkasii ture guyyaan keenya. Ganama keenya gaa akkanatti jalqabne hafuura baafachuun hin jiru as cehii gattaa'een hin jirtu. Alhamdulillah nama fayyaa qabuutu kana godha. Akkanatti cahaa turre inshaallah meegaa walumaan ilaalla. Warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan subscribe godha, laayikii godha, sheer godhullee hin dagatinaa. Yoo isinitti tole immoo komentii gaggaarii jalatti nu barreessaa yaada qabdan. Akkasumallee waan itti dabaluu qabnu waan irraa irreessuu qabnu viidiyoo keenya kanarraa jalatti nu barreessan isinin jaa daawwattoota keenya akkasii waan isinitti tolu kan immoo yoo nuti hojjenne isinitti tolu viidiyoo olmayaas ta'e kan biraa kan isin daawwachuun isinitti tolu jalannaa barreessaa hojjechuuf yaaliin hin godha inshaallah. Eegas booda gaa akkuma argaa jirtan faxaraa godhuufiin wanni tamaal jettan daqiiqaa kiyya jiifachaa jira yookaan immoo harcee akka afaan arsiitti isa jiisaa jira. Kanaaf erga kana daqiiqaa kana jiifadhe booda faxara keenya hanga godhamutti ani immoo shaayii irra kaayeen ni asirraa wanni ta'u godhee maal jettanii huccuu irraa jijjiiree faxara hanga isin nyaattu anis dhiqadhee jijjiirradhee bakka jireenya cahiinsaa isiniin jeegaa garuu waan isin ajaa'ibni uumaan nyaachise ani nyaachifne abbaa isiitiin nyaachise faxaraa hin nyaanne jechuu barbaadeeti. Sarviisni dhufee nu duraa deemuuf ka'ee faxara fudhadhee shan nama jechuun ni beektaa cahaa kunne jechuu. Eegas booda kun ogaa outfiitiin keeyyaa fi kan dhiyaatu kana fakkaata. Ani immoo akkanatti uffadhe akkanatti uffannee ga'anis deema ni ammoo eegaaniin baarii bichoofiseef booda ni qabbanaa allini itti qabbanaa jedhin shurraaba gubbaa kanatti uffiseef eegas booda akkana gaa kunoo baanee cahu jirra. Waan isin ajaa'ibu bakka tanatti masaaqaa nyaatatti naqanne irraanfannee eega sarviisa bira geenye booda nutti gaffidanii
akkasitti gaa kunoo hara hojii hara mana barumsaa caahaa jirraan isinin jaagaa daawwattoota keenya. Niyaanis guyyaa duraatiif mana barumsaa haarawaa dhaqu jirti. Ka duraanii gaa isinitti himeetiin jiraa mire. Kanammoo haarawaa kana galaa jirti yeroo duraatiif dhaggeessutti jira. Akkasiin isinin jaagaa amma bakka san eega dhayne booda eega gibbii yuunivarsiitii keessa seenne booda bikki isaan itti balatan kuni moodeel jaama mana barumsaa moodeelii achiin geessaa jira ol fagoodha xiqqoo. Garuu ammoo wanni tasaa kana mukkeen isaatii fi maashaallah hedduu takka gibbiin tun das jetti. Ijoolleen kun ogaa akkuma argitan sa'aatiin illee sa'aatii lama taane garuu jechuun sa'aatii takkaaf mal dhiyaate sa'aatii lamatti dhiyaate ijoolleen gaa kun akkanumatti tattaphachaa deemti. Eegas booda janna gaa eegas booda akkanatti cacahaa ispiidiitti idaane malee akkana silaa ceenee bareeda tureemi. Eegas booda akkanatti ceenee karaa dheerina. Eega sarvisni nu fide booda beeki gibbii keessa eega nu seensee booda. Ni akkasittiin geessee anis bakka hojiitu kuni. Fuuldura bakka hojii teenyaa kunoo akkana mukkeen akkanaati jira. Kuni giraawundiidha fooqii giraawundiidha. Gubbaarra jirra nuti. Akkana fuuldurri isaa kana fakkaata. Isiniin jaagaa daawwattoota keenyaa. Oolmayni keenya ganamaa manarraa baanee hanga mana bakka hojiitii fi akkasumallee mana barumsaa akkana fakkaata ture. Eegas booda gaanis gara hojii tiyyaatiin seenee toora sa'aatii 5 fi cinaa kanammoo ni yaafuudhuuf bakkuma reefu sanittiin ol deebi'ee garuu ammoo karaa gabaabaatu jira. Karaa mukkeen keessa deeman tokko hedduu takka bareeda dasja'a garuu nama sodaachisa malee karaa saniiniin deemee mana barumsaa isii dhaqee jechuu barbaadeeti. Akkuma reefu irratti argitanii ispaaltiirra deemneen dheyne karaa mukkeeniiti kanaan isin garsiisaa jira hedduu takka maashaallah hedduu bareeda. Akkasiin isinin jaagaa daawwattoota kiyyaa oolmayni keenya kana fakkaata ture ganamarraa hanga sa'aatii 6tti akkana fakkaata ture. Sa'aatii 6 boodammoo anilleen hojii waan hin qabneef niyaanis namni fidu ana qofa waan ta'eef achi taa'ee immoo eeguun natti hin tolle fuudheetiin galee jechuu. Laaqana booda fuudheetiin sa'a 6 booda fuudheetiin galeenii jechuu barbaadeeti. Mi argame magariisummaa isaa kana argaa dhugaa rabbii hedduu takka bareeda. Akkanaan isiniin jaagaa daawwattoota keenyaan warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatanii sabskiraayib godhaa, laayikii godhaa, sheer godhaa. Eegas booda ijoolleen baatee haragalaa akkanatti deemaa jirti. Viidiyoo kana keessatti wayyaa arhamarraahimii waan ajaa'ibaa mudannoo ajaa'ibaatiin na mudata. Viidiyoon isinii waraaba jee osooniin lax je'oo waan na mudatu boodarra ni argitanii warroonni hanga ammaa daawwachaa jirtan immoo dhugaa rabbii baay'ee galatooma. Viidiyoo akkaan argaa jirtan kana kunolaa waraabuttiin jira. Baajaaj keessa galaa jirra waan ta'eef waraabaa osoon jiru silkiin tiyya lafatti. Wallaahi kunoo ni ilaaltan isinuu argaa dhaabbaagaa ni dhufaa. Akkanuma osoo waraabaa jiru ispiidii itti dabale malee deeminsa jalqabnee galaa galu jirra isiniin jee silaa sarbisaan galla sa'a 10 takka walaakin immoo akkumaan isiniin jee hojiin hin jirtu jeetiin galee kunoo akkuma argitan silkii tiyya harkaa laala katta kufte akkatti kuftee samii qarratsaa jirtu argitanii. Wallah akkana kufte silkiin tiyya khasaaraa keessa seeneetiin ture walaakin waa takka hin taane iskiriina gubbaatiitu caccabe. Alhamdulillah silaagaa wal dhabne jechuudha. Kunoo mucaan barataan tokko waliin deemaa jirru akkana naa fuudhee dhugaa rabbii cahaanatti fide silaa baajaaj biraa duubaatti dhufte khasaara 5 riyaal jeen hutte jechuudha. Saniifuu akkasitti kunoo galleen isiniin jaagaa gara mana keenyaa gallee hafuura baafannee viidiyoo kanallee haga danda'ametti edit godhee isinii gadhiisuuf yaalii godheen isiniin jaa oolmaan keenya kana fakkaata. Inshaallah guyyaa biraa oolmaa biraatiin viidiyoo biraatiin inshaallah yoo rabbiin jiraachisee qabadhee hangaan isinii dhufutti. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.